Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa Cibraan madda walaabuu mootummaan humna waboo dadhabe uummata nagaa irratti haaloo bahaa jira jee. Cibraan madda walaabuu godina Arsii lixaatti tarkaanfii fudhachuu hordofee jiraattonni nagaa 200 ol mana hidhaatti guuramuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo OMN dubbise himeeti jira. Ana nageellee Arsiitti humnootiin mootummaa dubartoota gudeeduunis hammaateeti jira. Wiixata dabre waboon naannicha keessa socho'u godina Arsii lixaa aanaa Adaabaa ganda wasaa jaamu keessatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu dubbatee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun Cibraan madda walaabuu aanaa Adaabaatti lola tureen loltoota mootummaa 10 ajjeesee 8 madeessuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Shawaa lixaa aanaa Jalduu magaalaa Booniitti humnootiin mootummaa namoota nagaa ajjeesuu fi saamichatti akka jirantu ibsame. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti guyyoota 2 keessatti qofa namoonni nagaa 6 waraana mootummaatiin ajjeefamaniiti jiru. Namoonni hedduunis waraana mootummaatiin madaa'uu himaniiti jiru. Waraanni mootummaa magaalattii keessatti namoota nagaa hiraarsaa fi hidhaa jiraachuus jiraattonni dubbatanii jiru. Qabeenyi uummataa saamaa akka jiran jiraattotaatu nutti hime. Godina Shawaa lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggomaa Kibbiitti saamichii fi hidhaan humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti ummanni dararaa humnoota mootummaatiin qe'ee isaanii irraa godaanee jira. Kana malees humnootiin mootummaa qabeenya uummataa saamaa akka jiran jiraattotaatu nutti hime. Beeladoota uummataa humnaan qalachuun midhaan fe'atanii deemuun maallaqa humnaan fudhachuu fi gochaawwan saamichaa biroo humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraa jiru jiraattonni. Tibba dabre aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggomaa Kibbiitti haleellaa dirooniitiin lubbuun namoota hedduu dabruun ni yaadatama. Mana hidhaatti yeroo dheeraaf dararamaa kan jiran qondaalli adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa dhibee hepaatitis B'dhaan qabamuun dhagahame. Maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka jedhanitti ragaan mana yaalaa obbo Abdii Raggaasaa dhibee tiruun qabamuu mirkaneessee jira. Sadarkaa dhibeen kun irratti argamu baruuf saamuudni gara biyya alaatti ergamee guyyoota 20 booda baramaa jedhaniiti jiru. Maddeen qondaalonni adda bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa fi Gadaa Gabbisaas mana hidhaa keessatti dhibee wal fakkaataaf saaxilamanii obbo Batteen mana hidhaatii bahanii jiru. Obbo Gadaa Gabbisaa dhibee tiruutiin wal'aansa gahaa dhabanii mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibsameeti jira. Kaaba Itoophiyaatti waraanni irra deebiin dhoowuuf jiraa jedhame. Mootummaan Tigraay marfamtee uggura keessa turuu hin dandeessu lafti teenya humnoota Amaaraatiin qabamee hin teenyu jechaa jira. Naannoon Amaaraa immoo uummata naannichaatiin waraanaaf qophaa'aa je'eeti jira. Mootummaan federaalaa humnoota isaa karaa naannoo Affaariin gara daangaa Tigraayitti akka sossooseetu dubbatama. Tibba kana humnoota Tigraay fi Eertiraa gidduutti akkasuma humnoota Tigraay fi Amaaraa gidduutti wal waraansi akka ture maddeen naannichaa gabaasaa jiru. Ijoo teenya xumuraatiin Ameerikaa Minisootaa fi magaalaa guddittii biyyattii Waashingtan DC'tti hiriirri mormii waraana Oromiyaa irratti labsame balaaleffatu gaggeeffame. Hiriira kanarratti uummanni Oromoo fi jaalattoonni sabichaa argamuun sagalee mormii dhageessisanii jiru. Waraanni mootummaa Oromiyaa keessaa gara kaampii isaatti haa deebi'u. Waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa haa ba'u. Gareen shoorar keessaa Amaaraa Faannoo Oromiyaa keessaa haa ba'uu fi dhaadannoowwan biroo sagalee mormii dirree hiriira mormii kanaatti dhageessifamanidha. Hiriirri kun guyyaa har'aatis ardiiwwan Awurooppaa, Switzerland, Geneva, UK, German akkasuma Kanaadaa, Toronto fa'aatti ni adeemsifama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoo isaa kanaaf qabannee isaan gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama xiyyaa nagaatti isiniin jecha qophiilee OMN tanneen hafan daawwadha.